Ya Rabbi, ke buna qalame jo buna bunnin jiru buna qalama danfisa deema buna qala fida damma fida waa hunda fida saayidon durbummaa fudhate gosh nan gammade ilma kiyya waan ta'eef nan gammade ani akka inni galchu jedhee ture utuu sani qabdu ta'e agalchu amma no kura jirani kai kun dan doga su da sanan ka jira Buenas, gut. ani kai kun dan do ya man Ayo. ana gammachuun na kabalchiisa wanta biraa miti jechuu gammachuun na kabalchiisee tokkummoo iyyaasuun na kabalchiise ol qabii ilaalin gajjedhee uffata gajjedhee iyyaasuun maalti safee gajjedhee bijaamaa shachuu ol qabee ilaalutu hafee jechuu ol qabii ilaalee deemcha maalitti buuta ol qabdee maal ilaalte mucayyoo ani kan na kofalchiise kanumti wallaahi viidiyoo sana mee otuun kolfuu jaartiin kiyya na waamte jechuudha. Otuun kolfuu ammas immoo kolfaan jira nana dabadha malee akkatti viidiyoo kan dalaguun qabu dhugaa rabbi. Oluma fudhadheen kolfi maaliif iyyaasuun na kofalchiise? Ayyuu miti iyyaasuutu na kofalchiise maaliif ol qabi ilaali situme akkam si godhe sayidoon akka sayidoon si godhe sitta himtu dammoo jechuudha. Wanta miidiyaarra bahuuf wanta miidiyaarra hin baane hin beektaniisin attamitti waan akkanaa miidiyaarra baaftu attamitti waan akkanaa fiddanii yuutuubirra gadhiisa. Balaan buute bade. Ol qabe bade yes ol qabe. Namni akkamitti waan akkanaa fidee miidiyaarra gadhiisa. Haa qabaatu garuu ani gammadeen jira maaliifi hedduu tokkoon gammade isheen qabaattee kabajaan dubarri yeroo kana kabaja qabdu hin jirtu kabajaan heerumtu hin jirtu garuu immoo gaafa isheen akkasitti kabajaan hin beektu akka hin jedhe iyyaasuun hin beeku moo hin beeku ta'inaa macichi waanuma akkasii beekaa hin beektaa iyyaasu hin beektu nafakka hin beeku iyyaasu otuu isheen himachaa jirtu ergiin heerumeen akkas ta'e heerumuun balleesse sayidoon na ajjeese otuu isheen jettu maal si godhe si reebe maal reebe kabajarraa fudhate karaa gabaabaa kabajarraa fudhate malee maal reebe isinuu miidiyaatti baaftanii anuu baasee qa'a. Ol qabe wallaahi ol bute. Silaa ta'e viidiyoo maan waraabin gaa yeroo simmoo ergaa gootanii ergaa fiduun hin oolle achuma fiduun hin oolle maal fidanii kanarra maal ta'e ergaa fiduun hin oolle viidiyoon waraabuu dhiifte yeroo wal gurgursiisan sana see ittiin qabe fakkaata gachiisuu fi diddeen ajajamtu mucayyoon. Ergi waan akkasii miidiyaatti fidanii ciruma isaa viidiyoo waraabuu dhiisan ka amma ciruma isaa miidiyaarra fidanii wal caalaa jiru amma dhugaa dubbadhaame mee wal caalaa sayidoon caccabsee durbummaa irraa fudhatee akkasitti miidiyaarra fidanii silaa ta'e viidiyoo guutummaa samaanuu waraabin inni ilaaltu silaa sinii keessa dhaboo silaan ilaaltu ani dhokadhee ilaala wallaahi dhokadhee ilaala balbala jirani ta'e ilaala silaan dhiisuuyyu gore wanta ittiin nama gobalchiiste dhugaa rabbi maa isinis na cabsu dhugaa waan cabsitanii cabaabboo maa waan akkasii miidiyaarratti fiduu fedhe iyyaasu iyyuu dhugaan iyyaasu na gobalchiise dammoo isa isaan akkasitti viidiyoo hojjetanti na gobalchiise maalaayyuu ilkeen keessan ummata komen dullaan si tume dullaa maaliin tume remaa dullaadhaan tume dhugaa dullaadhaan tume maal saayidoon eeggattu ati borsi mucayyoon kun borsi gargaartin eeggattu maaf akkatti tumte suutan jettu maaf akkatti caccabsite moo gassi ciisuu diddeen ciisuu fi diddeen ciiftu mucayyoo dagamtuudha mucayyoo dagamtuudha jenne humnaan qabe humna dirqiidhaan qabe akka godhee mucayyoo nama bitintinii daake malee maali neeggattu
Urisoo kan keeti. Hindaaqe bar mana qorichaa keessaa jiru. Argitanii mana qorichaa detta. Namni akkamitti mana qorichaa dhaqa? Hindaaqe haariitti ba'e gosh. Itti ba'e. Gubde. Ani gargammadeen jira dhugaa. Nan gammadee dhugaa. Maaliif isa iddoon kun amma kana laffa'ee amma kanatti xaaree hin dhabataanaan garshee dheeriin jira bara akka shangaltu jedheen hin jira. Garuu amma bakka Saidoo gosh baga gammadde aabbee leencaati goota dhugaa. Goota inuma argatte wabii koo si jala darbe kaabbeen kutte fudhatte. Bukka bye bye. Nutti dabalamte ayyuun. Malu baay'een golfuu hin danda'amu bidii callaa qabachiise dhugaa silaa mureen fidaa hunda silaa mureen fidaa wanni dhagaa hin danda'amu. Amma kana fiduun hin danda'amu malee biiduuchi irra deddeebitee ilaaltee namatti tola jechuudha. Dammoo wabii iji walirra gadhiisan bidii walirra hin gadhiisna. Bidii walirra gadhiistu sin taraa gadhiisaa malee bidii walirratti dhophdhopgoo ta'e bidii walirratti gadhiisna. Kan wabii dhanne ilaalamu kanayyuu dhanne ilaala. Amma ni kan wabii ilaaleen xumurre kan wabii. Ilaaleen xumur irraan kanayyuun dhufeennaan kanayyuutti gaafa mata duree ilaalu mata dureen nama waamti na ajje mata dureen jabduudha. Wabiina si maal odeessaadheen kan wabii dhiisee kanayyuutti lafa dhee gaafa lafa dhee haadhoo isa girrigirrii kana na jaallachiisamti dubbii kana na jaallachiisamti dhaqee achitti lafa dhee jechuudha. Dammoo waanuma diqqeette. Muhammad maddatanii ilaalteettu isin dhaqaa ilaalame argitanii hin argitu silaa argitanii jirtu waan ta'eef dhaqaa ilaala. Garuu waan akkasimaa miidiyaarra fiddan isin maa isaanuu fidanii gaa ati maarraa dubbattee safuudhaan minaamin hin jedhina maa isaan maa fidan isaanuu fidanii maa baga hin dubbadhanis baga hin dubbadhu gosh bagarraa fudhate dhiira ka goota dhiirra akkasila dhiirra akkasittitu dhiirummaa ishee mul'ifti. Garummaa ajjeesu balleessite borsi fayyaddu waan ta'eef ajjeesu balleessite suuta ta'uu Saidoo maalla godhettee mata duree manni hin salphadde waan anatu hin jaalatin kolfaan dhugaa kolfanatti buusu yeroo tokko Saidoo maalla godhettee mata duree barreeffatan ajjeese wayyoo lubbusi keessa baasee ayyuu. Atau kacung ke hunda cara nu bonsite jirta simbolnya jira siana jolleni wagga kudan itti gattedani jollen shamara siana akka durani miti dafte gaggattedani gosh irrakkasela gosh bagatte debite galte konille kabaji guddaadha nutillee gammanne jirra heddu si gammanne jirra rabbi mo si hafo yesu rabbi si hafo yesu Saidoo baga gammadde abe irraante ga Saidoo irra ante miti baga gammadde baga kanaasiga ya rabbi ke buna qalame jo bunnin jiru buna qalama danfisa deema buna qala fida damma fida waa hunda fida Saidoo durbummaa fudhate gosh nan gammade ilma kiyya waan ta'eef nan gammade ani akka inni galchu jedheen ture tos inni qabdu ta'e agalchu amma ilmi kiyya fuudhee amma gaafa ilmi kiyya rabbiin itti nagee ilmi kiyya fuudhu durbummaan qabdu taanaan hagashu durbummaa qabdu taanaan hin teessi itti dadhabee itti lafa hin fuusisa ilma kiyya durbummaan qabdu taanaan hin galti dhugaa durbummaa qabdu taanaan hin teessi durbummaan qabdu taanaan nan galchin jiraan ilma kiyya hambar gaafa inni gahee fuudhu nan galcha hin qabdu taanaan haa galti maaliif ree hin ta'u kaa wanta akkasii hin ta'u waan loluu jira waan illee jira durbummaadhaan yoo fuute ta'e dubbii jaalalliyyuu hin jiru yoo dubartii fuute jaalalli hin jiru dhiironni dubartiin fuudhina haaftu malatti hin fuudhin dubartii maaliif hirkaaba ba'uun qabu haa ta'e kaawwachuu qabdi gosh goota ayyuu cheers ayyuu I love you too ayyuu Saidoo ga maaltu buna sii dambisa yaabbe uteeluma nyaadhaa ka najjeese mucaanama maal anteen wannoon taatu neggattu haa ta'u garuu waan hundaaf baga gammadde Sumayyaa eessa jirtaa sumeeko eessa jirta Sumayyaan eegaa qoa Sumayyaa kaleessuma eegaan oolee ammammaatti viidiyoo kan hin dhiifne Sumayyaa jaarsi kee gaabbee goolii galche dhugaa goolii waancaa fudhate waancaa fudhate Saidoon waancaa argate gosh ayyuun keenya gaa akkasi kaa
intalli keenya akkas kan qabatte intala keenya bar kanaafan gammade isinis gammaduu qabdu bar intalli keessan gaafa kabaja akkasittiin ulfina ta'u gammaduu qabdu gammadaa malee narrabsina gammaduu qabdu oromoo waan taataniif isin boossite na boossite